Dursa addunyaa jijjiiruuf osoo hin taane of jijjiiruuf carraaqi. Namicha abbaa qabeenyaa ta'e tokko ijji isaa yeroo dheeraadhaaf dhibamtee hedduu rakkifteen. Yaala ija isaa barbaaduudhaafis yeroo garagaraatti doktoroota garagaraa bira deemee yoo yaalchises ijji isaa fayyuu hin dandeenye. Booda irratti rakkoo isa qunname kana nama biraa yoo mariisisu namni abbaa amantii ta'e tokko yaala waliigalaa akka kennu itti himame. Innis dhibeen sun akka malee waan rakkisaa tureef namicha jedhame san bira atantamaan deemee yaala isaa gaafate. Namichis erga dhibee isaa sirriitti ilaaleen booda ammaan booda wanti ati ija keetiin ilaaluu qabdu waan magariisa qofa ta'uu qaba jedheen. Namichi falli itti himame bitaa yoo itti galeeyyuu dhibeen sun hedduu rakkisaa waan turteef manatti deebi'ee waan iji isaa argitu hunda qabeenya isaatiin magariisa gochuuf yaalii gochuu eegale. Meeshaalee fi wantoota naannawa isaa jiran magariisa dibee erga xumureen booda namoonni isa bira dhufan hundinuu magariisa dibamaa akka ol seenan namoota ajaje. Booda irratti namni tokko wantoota inni hojjetaa jiru kana hunda isaa argee hedduu ajaa'ibsiifatee mala tokko itti hime. Ati fayyuudhaaf dirqama iji kee halluu magariisa arguu qabdi yoo ta'e wanti ati gochuu qabdu addunyaa guutuu magariisa dibuu miti. Qabeenya hamma fedhes yoo qabaatte addunyaa guutuu magariisa dibuu hin dandeessu. Garuu wanti ati gochuu qabdu fuullee ijaa magariisa yoo godhatte wanti ati argitu hunduu magariisa ta'uu danda'a. Kanaaf wanti ati haala salphaadhaan gatii xiqqaadhaan gochuu dandeessu fuullee ijaa magariisa taate kaawwachuudha. Achi booda wanti ati argitu hunduu magariisa ta'ee sitti mul'ata. Addunyaa guutuu jijjiiruuf yaaluun dura of jijjiiruun dirqama. Hedduu galatoomaa fayyaa ta'a. Yoo isinitti tole laayik sheer godhaa. Maatii tiktaakii kennaa ta'uu hin irraanfatinaa.